بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق المسلم، حالوان مسلمة. سين سؤال قافدا أذكر دبدو بعضا قريب من أخلاق المسلم. حالوان مسلم توتات الراهي، حالا أكمي مسلم توني qabaachuu qabanii, irratti jiraachuu qabanii. jiim deebisaan min akhlaaqi lmuslimi, haalowwan muslimtootaatirraahi arrahmatu rahmata walii godhuun, assidqu dhugaa dubbatuun, wa'adamul kadhibi kijibuu dhabuuni. laal dhugaa dubbatta hin kijibdu jechuu ka amma lafa guute kan taaktookiin jettamu feesbuukiin karaa adda addaati. kuni haala muslimtootaatirraa hin miti. hayya ammallee ho hubbul ilmi, ilmii jaalachuudha, beekumsa shari'aa jaalachuudha. haala muslimtootaatirraa kun ammallee ho alafuu irra waliif darbu, wasafxu jechuunis irra waliif darbuudha, honga gahuudha. garuu akkaan jechuu safxiinis ka jalan deemne qulqullooytee namaa dhiisu. ammallee ho ikraamu dayfi, keeysummaa kabajuudha. haalowwan muslimtootaatirraahi jechuu kun ilaal. haaya ammallee ixtiraamul jaari, qoqqoba kabajuu, ollaa kabajuudha. haala muslimtootaatirra. ammallee ho al amaanatu, amaanaa nami sibira kaawwate eegu. amaanaa ka rabbii haa tahu, ka rabbii jechuudha nurra kaawe. akkasuma ka nami amaanaa si kenne haa tahu, amaanaa eeguudha jechuu. amaanaa nami sitti kenne guuttee dhiyeeysuudha. wa'adamul khiyaanati, gantummaan dhabamuu. laal wa'adamuu dhabamuu, alkhiyaanati gantummaadhaati, ganuu dhabuudha. ayo haala muslimtootaati jecha. assobru ammallee obsuudha, obsa qabaatuudha jechuu. ammallee obsi kun akkaan barbaachisa, mindaan isaallee hisaabaan maleedha jedhan. ammallee obsi bakka sadi hibbahaa jedhan. ajaja rabbiin nu ajaje kana shari'aasaa kanarratti dalagumtinuu obsa qabaatuudha jedhan. akkasuma maasiyaarraa obsuudha jedhan. akkasuma balaa namarra bu'e irratti obsuudha jedhan. obsi saglaffaa irratti hoo maali? haala muslimtootaatirraa axahaaratu, qulqulleeyfachuu, wannadaafatu jechuunis qulqulleeysatummaa jecha. kuni haala muslimtootaatirraahi. ammallee ho alibtisaamatu, seeqqatu jechuu, fuula ifuu namatti seeqqatu haala muslimtootaatirra. ammallee ho imaaxatul adhaa, waan nama rakkisu deemsisu, ani xariiqi, karaarraa jechala. ammallee ho birrul waalidayni, abba haadhaa ofiitti gaarii toltuu dalaguudha. abbaa haadha ofiitti toltuu dalaganii haala muslimtootaatirraahi. ammallee alhayaa, qaanfannaadha jecha. qaanfatu waan haraamirraahi qaanfatan. kan yeroo ammaa kana nama gara deemuu jiru walii wallaalle jecha. qaanfiin hin jiru. taktookii rabbaatee dubartiin takka fuula qulla, mataa qulla, harka qulla. subhaan allah, waan nu mudatanii agartangaa jecha. waan ishiin haasawtu, inni dhiiraatillee waan inni haasawu qaanfii takka malee. kuni haala muslimtootaatiin miti jechuu. qaanfatuu dhabuun, qaanfatuutu yoo waan shari'aa tahe hin qaanfatan. laal
waan haraamta irraa qaanfatanii dhiisan jechuudha. Ammallee musaadatul muhtaaji gargaaruudha jechuu haajama. Musaadatu jechuun gargaaru muhtaaji haajama. Kunillee haala muslimtootaati irraa hila. Ammallee ho attacaawunu waluma gargaaru jechuu khayrii irratti ila. Kana fakkaata nama gaa itti gorfamee irraa baratee itti milkaa'u rabbi nu haa taasisu. وبالله التوفيق وما توفيقي إلا بالله.